السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني فيا كيساني قالي وني في قاري ون ilmaan oromoo idila addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu baga nagaa taatanii rabbii sa'aatii tanaan isin gahee ammas nagaa fi rahmata rabbii kadhuma hin qabne keessa isin haa jiraachifatu isiniin jedha. Alhamdulillah gama kootii anillee nagaa jira. Mee obboleeyyan tiyya maal isin gaafadha jedheeti koottaa mee du'aa hinaa godhaa. Hundi keessanuu warri Facebook kiyya jala jirtan koottaa du'aa hinaa godhaa. Timirri ta'ee nuti na gaafate Azuz تمر تأين ودينا قافة كينو أنا تكيتي تأين الجريه وهي لنا من يبلو تجرينا بيك وننزلوا مي أكربنا فلافشو كوتا كيف دعائنا قرآن هاي سننزل جرونا الدنيا تننزل جباتي ربين كاتم وانواتو إن شاء الله كان عاملة دلقا وكنانين nama dhiiraatu dalaga jettanii yaadina namni isa kana dalagu ana yumma kino akka alan jennille oshii keessa jira kino la sarkaan itti tarreetti deebi'ee haga balbalaa keessatti sira jechuudha. Kanaafuu koottaa du'aa hinaaf godhaa. Rabbi temira kana jalaa qeessaan haa baasu hin booyamu maal godha booyalle lamni mana irraa jiru alabbaa hiyyaa godha isoo yaale balada akiraa jira jechuudha. Laal balada akiraati shaalee jechuudha mazraa miti katamaa miti balada akiraati. Balada yoo iyyanillee namni namatti hin baane iyyanamaan baane namni takkan argu jechuudha. Bakkee jiru kana ijoolleen Itoophiyaa ijoolleen jirtu Itoophiyaanuu hin jirtu ijoolleen Oromoo jiraachuu fi dhiisaati. Akkas dura ijoolleen warra qomcee hin jirtii turte ijoolleen warra qomceelee qaataa bakka amma babbaddee tun biyya gaggaltee dhumatee jirti hin jirtu. Siyaana ta'eef koottaa du'aa hinaaf godhaa akka rabbina laafte timira kana yoomitti akka fixuun beeku jini edda hirriba malee bule kalee galgala dhufe kalee galgala makiinaarraa yoo buuse bakka hirrafne yoo isiniin jedhe dhugaadha naan jettan maaliif isuma kana yaadaa bule isuma kana oduma yaadu lafti naan bariite deebi'ellee dalagaa kiyya geessinaan kiyoo amma dhufee sara ta'ara koottaa du'aa hinaaf godhaa obboleeyyanti. Akka rabbina laaffisee dafee na yaalaallee dhumate tana keessaallee rabbina baali wanta du'aa hinaaf godhaa hin booyamu maal godhadha silaa hin boo'aa namni mana irraa taraga waan na biran jirreef boo'eelee lafa du'atti maal naa godha. Biyya arabaa sanatti namni yoo namarraa du'ee boo'ee jedhee maa boottaa maaliif boottaa namaan jedhanii boo'eelee wanti namaa siqu waan hin jirreef akkas. Ija boottu namatu argaa garaa boo'u maaltu argaa akkuma Oromoon jettu sani ija boottu sani illee namni arguuf bakka namni argu waan hin jirreef akkasii du'aa hinaaf godhaa. Kulli makeenyaa yoo rabbi haa laaffisu jiru biyya addunyaa tanallee rabbi nu haa laaffisu biyya teenallee biyya nagaa biyya rahmata rabbi haa taasisu guddaa keenya walaa beeksisu ilmaan Oromoo bakka jirtu rabbii walaa beeksisu ta wal qoqqooddee kaabaaf kibba wal qoqqooddee shane abaayoo kaafaayoo maali eessa maqaan maalishiin orri onni sun maalishiin orri wayyaane aantu sun maali bineeyyiin sunniin maqaan isaanii maali maqaan isaanii OPDO bilxiginna warra badhaadhinna keessaaf warra badhaadhinna mataan keessan isin hin dalaguu jechuudha. Koottaa dalagaa mataa keessan dalagsiisaa lammiin teennata dhumaartu isinitti haa dhagahamtu obboleeyyan teennata du'aartu isinitti haa dhagahamtu harmeen teennata boottu isinitti haa dhagahamtu abiyyiin hin deeggarinaa. Ani akka kootitti deeggartuu paartii kamiitiyyuu miti paartii kamiyyuu hin deeggaru garuu dhugaa deeggara jechuudha. Kaafaawoo deeggaree yookiin abaawoo deeggareetii odoo hin taane dhugaa irratti hundaa'ee karaa rabbi jedhu irratti waan rabbi jaalatu irratti hundaa'ee deeggara jechuudha. Paartii kamiiyyuu bilisa garuu dhiigni lammii keenyaa lafa jigu ilmaan Oromoo dhiigni isii lafa jigu
isinitti haadha gaamtuu fi wallaalina warri biyya jirtanillee warri biyya ormaa jirtanillee warri biyya ormaa jirtan ammoo maatii keessan ka onni ta'e namichi sobee namichi jaanjaan sobee maatii keenya dhamaasee qabeenya isaaniillee kama isaaniitiin isaan fixaa jiru kama isaaniitiin isaan ajjeesaa jiru gorfadhaa jechuudha. Haa gorfannu nu xiqqoo warri kara biyya ormaa jiru kun wanta miidiyaa kanarra deemu kan arginu kun isaan waanuma jedhaniitu dhugaadha. Hawwatii keenya abbootii keenya wanti jedhan dhugaa waan ta'uuf dhugama isaanii sanuma fudhatan jechuudha. Waan isa fudhataniif haa gorsinu warra keenya. Isinillee warri biyya ormaa teettanii abiyyii keenya abbichuu keenya maalii keenya jettan abbichuun keessan guyyaan isaa gaafa dhumattee jette inuma lufa mallasiyyuu waggaa 27 ka biyya boochisee beetiin biyya wanni jedhee ima deeme jechuudha. Deemuun isaa oolu mootummaan hin dhufasin lufasin kufasi kan dhufne saba kan keetii kaa'atii dhibamtu si wajjin dhaabatu kaa'atii nyaatu si wajjin nyaatu kaa'atii beeloftu si wajjin beela'u saba kan keetii obbeekaa kottaa deebi'aa isiniin jedha. Faayidaalee nuuf hin qabu. Feesbuukuma gubbaa baanee namuma du'e reeffa laakka'uu amma ofii kennaaf hangama kiyyaan ofii kiyyaa yoo nu jibbisiiseera dhugaa dubbachuuf wallaahi maaliif ifneetuma namuma du'e laakkufna ebalu hagas du'e ebalu akkas ta'e bakka akkanaatii akkas ta'e reeffuma nu laakka'uu malee uumaa faayidaalee argaan jiru. Yaa Oromooti yaa koottaa tokko taanee falmannee bineensa kana ofirraa haa buufnu. Garbummaan tun ta'u waggaa 150 olii nutti tarti yoo kun kaan deeggaree yoo kun kaan wanni jedheetiin jedhu tana caalaa boru naafxanyaa jala kufuuf deemna ilmaan amaaraa jala kufuuf deemna ilmaan amaaraa biyya teenya nurraa dhuunfachuuf deemti. Kanaafuu uf beekaa dammaqaa wal jalaa dhagaa waan hayyoonni jettus jalaa dhagaa nama arrabsuu fi suuraa namaa gaggaragalchuu fi aadaan jirre barachuu an dhugaa jechuu fi warra shamarranii akka kiyyaatis ta'ee warra dhiiraatis ta'ee yoo miidiyaa gubbatti bahee nama arrabsu intala haadha maalii intala abbaa maalii akkas yoo jettan xiqquma isiin qaanyeffatanii qaanyiin isinitti haadha gamtu isiniin jedha. Maaliif haati isin arrabsitan sun akka haadhatan ta'e arrabsite san beeki akka mataa kan kee arrabsite ubbeeki jechuudha. Ilmoon teenyallee taboru nu duuba dhuftu tanuma tamaarti wanti nu hadha dalannu tun haga yaani yoomin qiyaamaatitti zari mateena zari irratti darbiti abaabilee akaakilee teenya argiti geetti jechuu wanti miidiyaa kanarratti nu hadha dalagaa jirru. Akiraa teenyallee dagachuun gaarii miti akiraallee haa yaadannu tama addunyaa tana bicha haari'u miti. Sila kana ta'eefu rabbiin uf beekumsa nu haa kennu rabbiin biyya teenya nagaa nuuf haa buusu. Yoo waan biraa dadhabdan adada salaattaniin adada nyaattanii kaataniin biyya teenya du'aayii godha. Biyya teenya du'aayii godha. Akka rabbiin biyya teenya nu nasjaru akka biyyi teenya biyya nagaa nu taatu qaamaan biyya ormaa jirra malee yaadaan waan itti keessa jiru hundi keenya yoo hin beekna wanti walitti gammannuuf illee hin jiru. Ani paartii kana deeggara ebalu akkana godhe isinillee warri kaafawootis ani abbi jawwee kenna warri bilxiginnaallee abbichuu kenna. Dhugaa rabbii dubbachuuf ilmaan Oromoo tasawaan Oromoo taate ta dhugaan Oromummaan sitti jirtu namaaf jetteen dhaabatiin rabbiif jechiitiin dhugaa rabbiitiif jedhi dhaabadhu isin jedha. Maaliif namaaf jedhanii dhaabachuun gaarii miti. Rabbiif jedhanii akiraa ofiitiif jedhanii jiruuf jireenya ofiitiif jedhanii addunyaaf akiraaf jedhanii dhaabachuudha. Addunyaan fixeessa ganamaati isiniin tartee rabbiin kaatamaan maal tolchu akka amantii keessaniitiin jechuudha. Akka amantii keessaniitiin rabbii keessan kadhadhaa rabbii keessanitti boo'aa amma inuma obsinaallee obsallee bira tarteerti jechuudha. Cadhimeetuma yoo miidiyaa gubbaa iyyanillee faayidaalee argaa jiru mee rabbuma keessan kadhadhaa rabbiin biyya teenya biyya nagaa nu haa taasisu. Dhibamaa keenya rabbi nu haa fayyisu hidhamaa keenya rabbi nu haa hiiku kadu'etti rabbi haa araaramu jechuudha. Yoo biyyiti nagaa taate nullee nagaa haa taana. Yoo biyya ormaa teeneetiin qaamaan biyya ormaa jirra malee garuu nyaannee dhiqannee yoo tollee deemnu akkuma namaatitti deemaa jira. Keessa namaa ammoo kabeeku rabbii tokkicha qofa waan ta'eef isinitti haa dhagamu ilmaan Oromoo namni sabaan Oromoo taate ka dhugaan Oromummaan si jirtu ka haadha jala dhufe odoo hin taane ilmi haadha jala dhufe
ufiifuu akka haadha jala dhufee sanittu bakka dhufeeyyuu waan hin beekneef waan hordofuu fi waan jedhuu fi waan qabatu dhiisu. Garuu sanillee kan rabbi ubbeessite kan sodaa rabbii qabu waan jedhu dhabu ani isin arrabsuu fi miti dhiifama naa ta'a. Nama arrabsuullee hin jaaladhu amala kiyyaallee miti. Amantiin tiyyaallee nama arrabsuullee nama dhoggiti. Aadaan tiyyaallee nama arrabsuullee safuullee waan qabduuf nama dhoggiti. Ani isin arrabsuuf otoo hin taane akka tasaasoo ta'ee jechoota keessa dabalee jiraadha dhiifama naa godhaa isiniin jedha. Akkasii nagaara nuuf jiraadha. Miidiyaa kanarraa waan nama du'e laakkaa ooluun faayidaa hin qabdu. Ebalu akkas ta'ee guddaa xiqqeessuun uumaa faayidaa hin qabdu. Ilaamee obboleessaa fi obboleettiin tiyya dhaabadhu uf laale. Yoo hadha suuraa namaa ol garagalchitee gaggaragalchitee ebalu akkas jettee ati paartii san deeggartattee nama san qeexxee arrabsite jette hin arrabsin nama namummaa isaa jibbuu odoo hin taane dalagaa isaa jibbuudha. Ani abiyyiin akka namummaa isaatitti hin jibbuuni. Maaliif dalagaa isaa inni dalagaaru jibba malee namummaa isaatitti nama jibbuu miti. Karoora inni deemuun san kaayoo inni deemuun san yoo kaayoon sun anaaf hin taane aalii kiyyaaf yookiin saba kiyyaaf hin taane karoora isaa san jibba malee namummaa isaas hin jibbu jechuudha. Nu ilmaan abbaa tokkooti. Nu ilmaan abbaa tokkooti nama cinaacha bitaatii fi cinaacha mirgaa irraa uumame jechuudha. Ati asirra har'a baatee abbaa kan kee maal abbaa keetii jettu ati mataan kan kee abbaa ta'uuf deemta akka of arrabsitu beeki. Atillee intala haadha maalii intala akkasii jettee intala jettee arrabsitu atillee haadha ta'uuf deemta yookiin haadha taatee jirta jechuudha. Haadhuma tantee arrabsite matama kan kee arrabsite jechuudha. Yoo quba tokko namatti qaban afur namatti garagalaa. Waan san ta'eef dhaabbannee of ilaaluu namallee xiqqeessuun illee gaarii fi namni kun kamtu sirrii jira kamtoonni jira odoo jennee bareeda walitti qeeqa yookiin murka kaafnee waan hin taane dalaguun hin taatu. Namni du'u kun namni guyyaa irraan du'u lubbuun waa tokko malee itti baatu hedduu chi garaa nama nyaatee rabbiin biratti illee gaafatama qabaa jechuudha. Rabbiin quraana isaa keessa raamumaayyuu raamuma lafa deemtu tanaayyuu hin ajjeesinaa waa biraatii miti. Mixii yoo yaadatta nama biyya Arabaa kanatti biyya Arabaatu mixiidha. Mixii manni isaanii hundi zuriyaa isaa hundi mixiidha. Qoricha itti naqaatii ajjeesaa jedhan. Rabbiin garuu mixii saniyyuu nafsee hin baasinaa jedhee sila kana ta'eef ilmaan Oromoo nafseen namaa lafatti baatu dhiinni lafaa namaa ka lafatti taru. Ka duraan darbe nu gayaa ta'amumaan booda of barruu of beekaa isiniin jedha. Yoo isinitti balleessee dhiifama naa godha. Afoonaa lillaa. Asumaan du'aayillee naa godha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Amaanillah bakka jirtanii nagaaf rahmata. Rabbi ka dhuma hin qabne keessanaaf jiraadha hunda keessanuu ilmaan Oromoo ka addunyaa kanarra jirtu isin jaaladha jechuudha. Ana caalaa rabbitti isin haa jaalatu. Maaliif seetanii qaalicha wayiitu jira yeroo tokko bara 2004 jechuudha. Gibbii tokko keessa hojiin galla. Tigireedha beektanii inni tigireedha. Maqaa isaallee dha'uullee hin barbaachisu. Maaliif maqaa isaallee dha'a miti. Akkanuma teenneeti galgala lafti galgala teenneeti buna dhunna. Iddoo buna dhunnutti namicha kana gaafii gaafatte ijoolleen jechuudha. Inni sabaan tigireedha yoo sanii bakka hedduu isaa biyyiin akka malee yeroo mallasii du'e yoonni jedhu garuu du'ee jedhanii oduu yaatiin dhossanii dhoffame jechuudha oliin baane amma oduu ati Tigiree fi Oromoo fi Amaaraa fi Araba wal faana fiigaa jedhanii odoo tokko wal faana jarri kunniin odoo wal faana fiigu tokko biraa kufee kamiin daftee ol qabda jennaan dursee Tigiree lafaa ol qabee achirraan Amaara lafaa itti aansee Amaara lafaa ol qabee achirraan Oromoo lafaa ol qabee arfaffaa irra Araba lafaa ol qabaa jedhe. Mee ilaala jaleen warri jaleen jaluma. Jaleen isaan takkitti masan jechuudha. Takkeen takkitti masan isaan warra tokkicha jechuudha. Maaliif mee qaallichi kun maaf akkas jedhe Tigireen dhiiga isaatii dursee Tigiree lafaa ol qabaa. Ammas deebi'ee Amaaratti aansee Amaarri zarii isaati jechuudha. Sarrumaa fottoqee waan ta'eef bineessu malachinu Amaara ol qabaa. Ammas sadaffaa irratti Oromoo maaf ol qabdennaan Oromoon yaani saba biyya kiyyaa waan ta'eef Oromoo ol qabee arfaffaa irratti Araba ol qabaa jedha. Waltajjii jennaan waltartii jedhanii Oromoo yoo mammaattu hangasuma san waltarra jechuudha. Haguma waltarru san ilaalmee namichi kun waan inni godhe anaaf garuu namicha sanirra barumsa guddaa isaa fudhadhe jechuudha. Ilmaan Oromoo walirraa laallee
Tigiree irraa ilaallee barumsa nuuf haa ta'u akka isaan itti waliif dhaabatan dhiiraa fi dubartiin akka isaan itti waliif dhaabatan isaan irraa haa barannu. Ani paartii kana deeggaraa jettanii miidhaa walirratti ga'uun hin taatu isiniin jedha. Yoo isin balleesse dhiifama naa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Amaanillah.